Baganagaan guyyaa yaadannoo Doktera kabajaa Alii Birraa nagaadhaan geessan isiniin jedha. Hundi keessan kan asitti argamtan kun kabajamtoonni garee milkaa'uu fi akkasuma deeggartoonni namoonni hundi bakka kana jirtan baganagaan guyyaa yaadannoo Doktera kabajaa Alii Birraa nagaan geessan isiniin jechuun barbaada. Guyyaa irraa akkuma isin beektan nus beeknu bakka kanatti kan argamneef goota keenya Doktera Alii Birraadhaaf yaadannoo gochuudhaaf bakka kanatti argamne guyyaa 80ffaa isaa yaadachuudhaaf yookaanis waa'ee nama kanaa biyyichatti yaadannoo gochuudhaaf kan bakka kanatti argamnedha. Toora sagantaa qabnu yookaanis dhangaa guyyaa irraatiif qopheeffannee wantoota duraa duubaan jiran kan qabannee jirru tokkoon inni isin beeksisaa jechuudha. Tokkoffaa irratti kan jiru eebba maanguddooti. Lammaffaa irraa haasaa gabaabaa itti aanaatti gaafatama garee milkaa'ituu aartii milkaa'ituu yookaan garee hambaa soddommaniitiin ni dhiyaata. Itti aanee sagantaa shaamaa qabsiisuu itti aansee oduutu dhiyaata. Taan bunaaf shaa'ee itti aana. Torbaffaa sirba jaartu jira. 8ffaa irratti walaloonni jira. 9ffaa bararraan sirba nu dhageessisa. 11ffaa sirba mubaarik ni dhageenya. 12ffaa irratti eebbaanni xumurrachuudha. Sagantaa keenya kana duubaan namoonni akka dhaggeeffatanii ittiin bohaartan ittiin bashannantan asumaan isin afeera jalqabarraa amma waan jiru itti fufnaa jechuudha. Durarratti akkuma beekamu sagantaa hoggaa banne eebba manguddooti eegalama. Saniifuu namni eebba kana nu gaggeessu Jawaar yookiin Abbaa Feenatiitii fi Husseen yookiin Abbaa Liizaa akka eebbannuuwwan kabajaan isaan gaafata. Guddaa keenya nu haa bulu. Nama sawaan horaa banaadha. Biiftuu taabaa aduu taa mul'adha. Biiftuu taabaa urjii taa mul'adha. Nuti garba jallagaayii waa inni itti nu haa guutu taafte. Yaa Rabbi kana gaanu hojii kan bichee nabi hamdi rabbi yaa huun. Dikaa keenya guutuu jenna nabi hamdi rabbi yaa huun. Artii gartee garii hambaa soddomee rabbi gartee addunyaa irra bakka deemtee bakka hundee olgeessa rabbi hamdi rabbi yaa huun. Dikaa keenya haa guutan. Guddaa keenya nu haa bulu. Bunaa keenya keessa haa turu. Artistii Alii Birraa Doktera Artistii Alii Birraa abbaa aartiidha abbaa Oromoo abbaa qabsoo Oromoodha gartee rabbi jannata haqa nuti nabi hamdi rabbi yaa huun. Beekaa keenya nu haa bulu. Xiqqaan nuuf haa guddatu. Haasaa dhiyaatu ni dhageenya. Nama kana gara waltajjiitti nu afeera. Caalaa Abdallaa. Inni dhaga'ama hamileen keessan mallee sirriitti isin eeguu jira hamileen afurii yookiin sirriitti kanaaf isin eeguu jira. Keessummoonni keenya guyyaa irraa baga waamicha keenya kabajanii asitti nagaan nu argamtanii isiniin jenna. Itti aansuudhaan miseensota garee aartii hambaa soddomanii yookaan garee milkaa'uu fi hundi keessanuu baga guyyaa yaadannoo aartistii keenya kabajamaa aartistii Alii Birraatiin isiniin ga'e jenna. Egaa akkuma beekamu guyyaa irraa guyyaa yaadannoo aartistii Alii Birraati. Guyyaa yaadannoo isaa kunis gareen aartii milkaa'uu fi kun yookaan gareen aartii hambaa soddomanii kun guyyaa 80ffaa isaa kabajaa jechuudha. Akkuma aartistii keenya jaalatamaa Haacaaluu Hundeessaatiif gareen kaampaasii Haacaaluu Hundeessaa yookaan Amboo Yuunivarsiitii guyyaa 80ffaa isaa kabajee isa yaadatee ooletti guyyaa har'aan tanaa garee qacaleen lafaa ka'e yookaan lafaa dhufaan magaalaa milkaa'ee keessatti hundeeffame kun yaadannoo akkaataa humna isaatiin yaadannoo aartistii keenya kabajamaa kanaa guyyaa 80ffaa isarratti yaadannoo kabajaa jechuudha. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessaa guyyaa ittiin artistii keenya yaadannudha jechuudha. Egaa artistiin keenya akkuma beekamu umrii isaanii keessatti waan baay'ee dalaganii dabranii afaan keenya irratti aadaa nu barsiisuu irratti eenyummaa keenya nu barsiisuu irratti akka dhaloonni irraa kun ifiin boonu waa'ee ifii beeku nama nu godheedha jechuudha. Nuti salphatti ilaaluu dandeenya garuu inni laffaatii guddaa aarsaa guddaa kafalanii jechuudha. Aadaa keenya afaan keenya eenyummaa keenya kanarratti hin boonnu kana jechuudha. Kanaaf yaadannoon kun itti xiqqaata artistii Alii Birraatti.
Kanaaf hundi keessanuu baga yaadannoo guyyaa artistii keenyaa kanaan isiniin ga'een jechuu barbaada. Egaa gareen milkaa'itiibii yookaan gareen aartii hambaa soddomanii kun magaalaa kana keessatti erga gad dhaabbate isin hundinuu ni beektan jeetii yaada naannoo ji'a 5 ammaa lakkoofsisee jira. Gareen kun karaa sooshaal miidiyaatiin yuutuubii mataa isaa banatee milkaa'itiibii irratti gara immoo feesbuukaatiin garee aartii hambaa soddomanii jee yoota muraasaaf waa'ee aartiidhaan diraamaalee sirboota walaloo wantoota garaagaraa achirratti maxxansaa jira jechuudha. Egaa garee kana akka cinaa dhaabbattan akka jajjabeessitan warroonni fedhii aartiitis qabdan asumaanuu itti dabalamtanii akka garee kana dabaaltan aartiin gamtaan dalagamaas waan ta'eef akka itti dabalamnee aadaa keenya afaan keenya guddisnuu yoo yaadanne fakkeenyaaf gareen aartii fakkeenyaaf kanneen akka amma bakka guddarra ga'anii yookaan dhaloota kanaas hin gaane kan Alii Birraa fa'aa keessa turan gareen Afran Qalloo baandiin Afran Qalloo namoota muraasa kanaa kanaan hundaanii akka baha Oromiyaatti akka Oromiyaa guutuutti baha Oromiyaa kana biqilanii Oromiyaa guutuurratti akka aadaan ol jiru waa'ee aartiidha akka namni beeku biqilli isaanii sun akkasi guddate jechuudha. Kanaaf garee kanaas hin tuffatin aadaa biqilli isaa kun kan guddatee dagaagee magaalaa keenya bira kutee guddina keenya bira kutee sadarkaa Oromiyaatti yookaan sadarkaa biyya tanatti garee beekamu akka ta'u yuutuubiin kunis yuutuubii milkaa'eetu kun akka yuutuubii guddicha ta'u asumaanonni hawwinaa gamtaadhaan irratti adda beeknu milkaa'eetuubiin kan hunda keenyaatti dhaamsa jiru qabaa. Jabaadhaadhaa irra deebiidhaan baga guyyaa yaadannoo artiist Alii Birraa nagaan geessanii jechuu barbaada. Saniifuu dhaamsi nu barsiisuun dhaamsa guddaadha. Hamileen itti xiqqaataa malee irra deebitanii akka hin Amma fuulli keessanii kanatti fakkaata. Baga gammaddan. Harri guyyaa yaadannoo waan ta'eef gammachuu miti gaddaa jechuu barbaadan. Garuu waan lama asitti argamnee fi ni gammanna isa yaadannu isa biraa dhabuudhaaf gadda ni qabna. Yaadannoon isaa yaadannoo itti seennee jirra sagantaa duraa duuba jiru kana hirmaachuudhaaf yookaanis hangaa jiru kana qooddachuuf nama hunduu gammannee fuula ifaadhaan teenyee waliif sheerii goonachuudha sagantaa duraa duubaan jiru kana kan itti aanee jirus amma sagantaa shaamaa qabsiisuudha. Kanaaf gara sanatti ni dabarra. Deeqaa muraasaaf namuu akkuma beekamu yaadannoo isaa godhuudhaaf ol kaanee dhaabbanna. Forodo ada foro. Sitte dhufnaa eezi. Galatooma namu bakkuma jirtan shaamaa keessan dhaabsan gaarii galtaa. Galatooma amma sagantaan itti aanee jiru sagantaa kunaaf shaayitii sanatti aansee sagantaa dheeraa waan qabnuufi ammallee hundi keenya tasgabbiidhaan sagantaa duraa duubaan jiru ni hirmaanna. Amma yeroon kabunaaf shaayitii sagantaan kan sanaati itti fufu.
Kana boodaatu caala. Kanaafiyyuu hundi keessan tasgabbiin akka eeggattan isin jedha. Ammallee sagantaan keenya reefuu buqqaa dhageessanii reefuu buqqaa amma reefu irraa buqqaa isin namni kaan qadaadamuuf deemadhee kan yaadu ni jira. Amma buqqa'e waan ta'eef amma eegalle kanaaf eegalutti jirra. Kanaafiyyuu hundi keessan akka bashannantan akka bohaartan isin jedha. Koriyoonis ni jira akkasitti lafa jimaallee afaanii fixaa jechuun jiru. Lulluun qadhaanu jechuun jiru. Wanti hundi ni jira. Qophiin waan dubartootaan jiru isin biraan geenye sagantaa itti aanutti ni dabala. Irsaadinaa sagantaan qamaatis ni jira jechuun jira. Reefu hin qabne sila sagantaa irratti kanaafuu isa kanas beeka dhuma irratti natti fakkaata. Sagantaa qamaatii booda irra jira natti fakkaata. Waan biraa miti garuu waa'ee Doktera kabajaa aartisti Alii Birraa qofa yoo haasoftan gaariidha. Yaadannoo irra waan ta'eef nama waan biraa walitti haasa'utti nu margi kanaaf. Duro kalau sana ranya tadi. Kalau yo sasar tika kan ni terus kan Kami sagantam bunaban fakat. Ayo. Bos sagantam bunamal fakat. Alam pada dah kuno nyane ini pesannya aja lah. Ayo. Gemet. Ya ada semua. Jabat agak. Gafa bera hormat Allah. Amma sagantan jalkaba doan ke. Live kan aja. Share. Taufik. Sagantam mal fakat. Sagantam punasai. Halam pada dah. Ayo. Sagantan kan fakat. Kan jadi lama jawab je. Ayo.
baay'ee galatoomaa haasoo kanaan bayaa Tole. waan dandeenyu isiniidhaadhaaf Abshir. Galatoma. Aye, baafenan jirtu. Ayyaa. Gaarii. Sagantaa yaadannoo maal fakkaata? Reedaadhaami? Maaltu soddaa yaamee barra? Ayyee. Akkasiimi? Gaarii gaarii. Ayyee jaallan kam jirtan? Nagaa keessani? Fayyaa galata rabbi. Sagantaan maal fakkaata? Ayyee. Maamad akkamii qophii akkamiin ilaalte mee qophii haala sagantaa guyyaa irraa? Nu fe'amee yeroo gabaabaaf. Maali firraan xiqqeessitu maa guddin? Ayyee. Dhugaadha dhugaadha. Hin taane. Ayyee. Tole. Ayyee. Tole. Ayyee. 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 Tole. Ulfaadhu galatoomeetillee sagantaa kanarratti hirmaattee yaada kana nuu kannoo keeti. Arsif be mantap kabanar mantap iya ya dengar artis selebriti ini wata gimana kabir Kana wallahi Ayah ada. halan nan ga gamucu na kabu Tole. halan gamucu na kabu Aye. Asman buat anirgan kaba Aye, erga kam kabani. warra yang basu mani kana Aye. simo galatun kucu berbada Tole. Galatum ya tum. kana koppaistani asitti nu wali qabun kaysan kutu Ayye. baay'ee galatoomaa ta'een kun sinja Tole. Galatum ya tillen galatum. Galatar raf galatum.